Akkam jirtu? Akkam jirtu? 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 Eessa jirtu? Eessa jirtu? Eessa jirtu? Na jiraadha. Tole kanattaan Sudaan walaloo xinnoo tokko isiniif gumaachuun barbaade. Mata dureen ishii bakkalcha koo'etti. Bakkalcha koo. Bakkalcha koo ifa koo si'eessaa yaadan maqsaa. An jechootan siif dhabee mee maal jedheen si faarsaa. Seenaa aadaaf afaan koo isa diinni awwaalee eenyutu qotee baase falmataa koo si malee. Isa naan yaada dhabee ciisee xiichee kurruufu karaa natti agarsiiftee na jalaa kaaftee gufu. Xiqqoo si faarsuu fedhinan harkaan sassaraare malee isaa hojii keessoo yoom lakkaa'ee fixare. Isinis hin daganne yaa erbuu lafee dugdaa. Isa somni keessan jirre nan jaalladha isin hundaa. Nan jaalladha afaan qofaan hin fedhun barbaadu. Si adii balu isinidha kanan yaadu. Waa'ee keessan dubbachuu yeroo biraaf kaawwadhee bakkalcha koo faarsuudhaaf ayyama isin gaafadhe. Innan bakkalcha jedhe isa hundumtuu beeknu isa walitti nu qabe. Galmee jechaadha barbaadinaan gaa'uudhaaf jecha dhabe. Eeyyen gaa'uun bakkalcha isa ifni isaan dhaabne kottaa nuusaa qaqqabu nu deemnaa walii hammanne. Eeyyen gaa'uun bakkalcha isa ifni isaan dhaabne nuusaa qaqqabu kottaa ni deemnaa walii hammanne. Gaa'uun sagalee keenya isa ittiin dubbannu kan yaada ittiin ibsannu deebuu aartiif afaanii isatti haara baanu. Sagaleedha afaan qaba aartii isaatiin dubbata akka karaarraa maqneef sirreeffata labata. Kan uffannee burraaqnu gaa'oo jechuun kafana. Wayyaa Oromoo hundaati hunduu ittiin bashannanna. Gaa'oo jechuun nyaatadha kun hundumtuu sooranne kutaa fi amantaadhaan otoo addaan waliin qoonne. Gaa'oon daawwitii keenya keessatti of millanna. Seenaa keenya barannee fuulduras akeekkanna. Saliila qulqulluudha. Isa dhuganii hin quufne burquusaa moo hin dhiisu nuunis deebuu nuun baafne. Akka hin boorofne immoo hurriitti dhangala'e qulqulleessuun dirqama hunduu ga'eesaa ba'e. Akka salphattii miti bubbullee har'a ga'uun ijaanis arguu baattan hin oolamu dhaga'uun. Wareegatu kaffalame har'a wajjin as jirraa silas laaqanni bilisaa durillee eessa jiraa. Warra gaa'oodhaaf jedhee arge bawwoof dhukkubbii nama kumaaf kitila hin dheeressuuf malee dubbii. Abrahaamiif Abaadir Magarsaa fi Nimoona onnee keenya keessa jiru akkamitti hin dagannaa. Amanuu nugusee fi akka duubee fayyisaa seenaa keessan dhaga'ee akkamittan callisaa. Takkittiin kumaan cixaa jirti yaadanii caalaa maaloo shamarran keenya ishee keessatti of ilaalaa. Kan akka biqilaa lammaa qabna har'as dastaa waaree gootummaa isaanii argaa nuti yoon callifnaare. Seenaa isaanii dhageenye nuti yoo dhaloonnarraa dhuguma seenaa hojjechuudhaaf gaa'oo duddubbee jirra. Seenaa isaanii dhageenye nuti yoo dhaloonnarraa dhuguma seenaa hojjechuudhaaf gaa'oo duddubbee jirra. Injirraan afaan qofaa homaan qabu faayidaa har'a waadaa isa dhugaan isinirra barbaada. Gaa'oo bakkalcha maddii akka hojiitti fuudhaaf isin hundi qophiidha. Gaa'oo bakkalcha maddii akka hojiitti fuudhaaf isin hundi qophiidha. Tolee waadaa galu harka keessan ol fuudhaa. Galatoomaa waraa deebana. Hamilee. Gaa'oon nuuf himee jira. Gaa'oon bakkalcha keenya. Mitiire egaa kanatti aansuudhaan beeksisa gabaabduu qabna. Beeksisichi maal jedha?